Hereen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu Dr. Abiyyiin kan murtaa'u miti. Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akka hin taane wal qeequu barbaadu? Bara kana keessa kun ta'uu isaatti hin gaddina. Qabsoo keenya fiixaan baasuuf ceessuudha. Diigamuu qaba. Jaallannis jibbines afaan Oromoo afaan biyya kanaa hin ta'a. Dhibbentaa 99 gaaffiin kun deebi'ee jira. Xaxaan nurra jiru, shirri nurra jiru, dabni nurra jiru hedduudha, bal'aadha. An Finfinnee taa'ee naannoo biraatti namni ajjeese shira isaatii isatu ajjeese jedhan. Walqixxummaadhaan waliin jiraanna jenne malee wal tuffachaa waliin jiraanna hin jenne kun baramuu qaba. Hin diignaa kan keenyaa hin ijaarraa gaaffii sabaa hin deebisnaa isinis immoo ragaa baatu boriftaan. Wanti Oromoon hin feene nuti fe'uu hin dandeenyu waan Oromoon hin jaallanne nuti jaallachuun hin dandeenyu nuun malu hin ta'u. Abiyyi Oromoo ganee Oromoo ajjeesuuf shira hojjechaa jira jettanii warri yaaddan. Waan komatu waan jibbu waan isaan malle sabni kun borullee bayee mormachuu qaba. Kan duraa'u hin diigna maqaa diigna yaada diigna caaseffama diigna. Haa gaafannu mirga keenya fira keenyaa fi diina keenya adda baafachuu haa barru. As teenyee Eertiraattis gargaarree beennaa hin baasiin jirra malee seenaa biraatu jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii akkasumas ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaa wayita yaaliin ajjeechaa Jawaar Mohammed irratti gaggeeffame jedhametti gara Harar deemuudhaan uummata wajjin haasawa bal'aa taasisaniiru. Yeroo sanatti yaadota jajjabaa gaaffilee uummataa irratti hundaa'uudhaan deebisan keessatti dubbiilee ijoo kaasan hedduu qabu. Isa kana bal'inaan kan laallu ta'a. Jalqaba irratti mee kan Dr. Lammaa Magarsaa haa ilaallu. Dr. Lammaa Magarsaan yeroo sanaa utuu hin eegamiin dirqamaan shiraan pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafamuudhaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa akka ta'u taasifame. Waltajjii sana irrattis haala pirezidaantummaa irratti hin kaafame sana irrattis quufa akka hin qabne yeroo inni kaasee miira isaa irraa ni hubatama ture. Uummanni keenya kan baruu qabu akka har'aa otoo hin ta'in kaleessa jijjiiramni kun fiduudhaaf gaafa eegallu nama waggaa tokko mitiiti guyyaa tokko sa'aa tokko sakandii tokko Oromoodhaaf qabsaa'e kamuu walitti qabnee walitti makamnee wal qabanneetu tokkummaa Oromoo ijaarra. Karaan keenya sana qofa jenneeti. Kan biyya ollaa jirullee kan biyya hambaa fagoo jirullee waammannee wabii walii taane humna walii taana humna dabalataa walii taana jenneeti. Wal affeerre wal waamne. Kanaan qofa qabsoon Oromoo kan cimuu danda'u tokkummaan Oromoo kan inni cimuu danda'u jenneeti. Sana keessaatii obboleessi keenya nama takka. Hundi keessanuu akkuma hubattan gaafa miilli isaa biyya kana ejjetu kaasee ulfina guddaaf kabaja guddaan isa simanne hundi keessanuu hin beektu. Sanaan boodas hojii guddaa hojii bal'aa waliin hojjetaa dhufne waliin hojjetaa turre. Kaleessa obboleessa keenya har'as obboleessa keenya borus obboleessa keenya. Wanti tibbana kana ta'ee jedhamu poolisootaan halkan dhaqanii eegdota biraa kaasan kan jedhu dhageenye hundi keenya gaddinee hatattamaan dubbiin kun akka irraa dhaabbatu ta'utu irra jiraata jennee hundi keenya iyyuu morminee namoonni kana raawwatan seeraan gaafatamuu danda'utu irratti jiraataa amantaa cimaa qabna kanarratti nullee. Waan namni baruu qabu ituu obboleessa keenya balleessuu barbaanne hidhuu barbaanne biyya kanattuun affeeru inumaa ka isa mitiiti isa kaan isa hidhamaa ture iyyuu gadhiisaa turre waan ta'eef ituu kan inni baduu barbaanne nama isa eegu iyyuu eegduu isaa goonee hin eegnu turre. Garuu lubbuun qabsaa'aa kanaa nama yartuu akkatti akka hin dabarre jecha eegaa turre waan ta'eef wanti irratti raawwate ammallee fudhataman qabu hin mormina borus waliin hojjenna waliin qabsoomna. Kanaafuu ummanni keenyas isinis akkasitti hubachuun gaarii. Bakka dogoggorreetti garuu wal mari'achuu qabna. Bakka dogoggorreetti wal sirreessuu qabna.
bakka dogoggorreetti wal gorsuutu nurra jiraata malee wal balaaleffachuun wal yakkuun wal balleessuun qabsoo saba keenyaa ajjeesaa dadhabsiisaa dhufe malee hin cimsine hin jabeessine. Kanaaf sanarraa barannee hundaayyuu gaaddisa hooggansa Oromoo jennee cinaatti hin gannee wal qabannee wal ijaarree saba kana yoo nuti tokko taane malee tokkoomsuu hin dandeenyu jennee waliin hojjetaa jirra waan ta'eef kana jabeessinee hojjechuun dirqama hunda keenyaati jenneeti kan amannu eegallee jirra. Akka inni milkaa'u akka inni fiixa ba'u godhuu danda'utu nurra jiraata. Waan raayyaa ittisa biyyaa waliin wal qabsiistanii kaastan muummeen ministeeraas as waan jiraniif teenyee waliin ilaaluun barbaachisaadha. Raayyaan ittisa biyyaa hundi badiin qabu, hundi yakkamaa miti. Yakkamaan garuu isa keessa jiraachuu hin danda'a. Kan badii qabu keessa jiraachuun mala. Kana ilaallee sirreessuun dirqama hunda keenyaati waan ta'eef hooggantoota kallattiidhaan humna kana bobbaasan waliin teenyee mari'annee fala akka inni argatu godhuun barbaachisaadha. Kan magaalaa Harar, magaalaa Dirree Dhawaa rakkoo hedduu keessa ture, har'allee rakkoo keessa jiru. Dubbiin kun dubbii ulfaataa fi cimaadha. Ka magaalaa Hararii hanga tokko karaa qabsiisuudhaaf yaalamee jira. Rakkoon cimaan nurratti dhufaa jiruu fi uummata keenya illee haalaan dararaa jiru rakkoo magaalaa Dirree Dhawaati. Dubbii kana gadi teenye ilaallee maddi rakkoo kanaa, abbaan rakkoo kanaa, uummata kana kan dararaa jiru eenyu kan jedhu ilaallee fala kaa'uun barbaachisaadha. Yeroon isaas har'a waan ta'eef dubbii kanas yoo ilaallee gaarii ta'a jenneeti kan laallu. Obboleettiin kiyya afaan keenya afaan biyyaa haa ta'u jennee waan gaafanneef manni barnootaa nurratti cufamee jira kan jette. Bara kana keessa kun ta'uu isaatti hin gaddina. Afaan kun afaan kabajamaa uummata bal'aadhaan dubbatamu afaan guddaadha. Kamis haa ta'u kam inni mana barumsaa har'a cufu soo jiraate nama dogoggore nama karaarraa kaate jaallannes jibbines afaan Oromoo afaan biyya kana hin ta'a. Kanaaf qabsoofne hunduu kanaaf qabsaa'e eenyu irratti fedhuun barbaannu eenyu dirqiin akka inni fudhatu hin barbaannu walii galteef wal jaalalaaf amantaan afaan sabni guddaan dubbatu waan ta'eef afaan biyyi kun itti tajaajilamu akka inni ta'u yoo ta'e cubbuun qabu yakkummaan qabu badummaan qabu kan immoo akka inni fiixa ba'u kan hojjennu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Egaa erga kana jenne rakkoon deddeebi'ee nurratti dhufu kun maaliif akkas tahaa? Kaleessas rakkoo ture har'as rakkoo jira kan jettan dhugaadha. Kun waan haalamu miti. Rakkoon har'a nurra jiru rakkoo hanga kaleessaa miti. Hangi tokko nurraa furamee jira. Garuu har'as rakkoo keessa jirra. Akka Oromiyaatti rakkoo hedduu jira. Lixaanis yoo laalle, kibbaanis yoo laalle, giddu galas haa ta'u bahaan rakkoon kuni maali yoo jenne ammallee erga miila hiikkachuu jalqabneeti hidhaa ofirraa hiikkachuu eegalle malee xaxaan nurra jiru, shirri nurra jiru, dabni nurra jiru hedduudha, bal'aadha jennee kan nuti dubbannu qabatamaan waan nuyi har'a argaa jirru kanadha. Shira guddaatu nurratti deemaa ture, nurratti deemaa jira. Daba guddaatu nurratti deemaa ture, har'allee daba guddaatu jira. Sanatu nu hammacaa jira gamaaf gamana har'allee. Kun dagatamuu hin qabu. Kun akkamitti keessaa baana dhaabbannee wal mari'annee akkamitti ofirraa furreetti
millalaman deemnee bakka barbaanne geenya kan jedhu dhaabbannee ilaaluu fi wal mari'achuu danda'uun walitti dubbannee wal deeggarree wal gargaarree waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti biyya kana keessatti hubatamuu qabu nus waa'ee tokkummaa lallabaa baane, waa'ee wal jaalalaa, waa'ee waliin jiraachuu biyya kanaa iyyaa baane. Maaliif biyya kanaaf sanatu ta'a jenneeti, sanatu fala jenneetu, sanatu mala jenneeti. Yoo kana jennu garuu nuti qofti waan tokkummaa hawwineef tokkummaan dhufuu hin danda'u. Waan nuti qofti jaalala hawwineef lallabneef wal jaalalli dhufuu hin danda'u. Nami hunduu kan baruu qabu eenyus haa ta'u eenyu, kan Oromoo jaallatus kan Oromoo jibbus kan baruu qabu. Nuti biyya kana keessatti bar wal ulfina walii laanneetu, wal kabajneetu, wal qixxummaadhaan waliin jiraanna jenne malee wal tuffachaa waliin jiraanna hin jenne. Kun baramuu qaba. Eenyuyyuu har'an tuffachuu barbaada taanaan fudhataman qabu. Madaallii kamiin, ulaagaa kamiin. Har'as gabroonfataa kaleessaa nutti deebisuudhaaf hawwa yoo ta'e Oromoo fi Oromiyaa gidduutti fudhataman qabu, iddoon qabu ta'uu hin danda'u. Nama hunduu kana baruu danda'utu irra jiraata. Barrisaaf jabannisaa irra darbee jira. Irra darbee jira. Dhaloonni har'a jirru dhaloota kana baachuudhaaf qophii qabnu miti nuti. Mirga keenyaaf jennee, bilisummaa keenyaaf jennee, eenyummaa kabaja sabummaa keenyaaf jennee gatii kaffalle. Namni kamiyyuu gatii nuun kaffalle. Kanammoo dhiiga keenyaan, qabsoo keenyaan hin eegganne. Ammas har'as borus yoo ta'e kun beekamuu qaba, kun hubatamuu qaba. Kun daangaa nuti bira darbuu hin dandeenye, daangaa irra cehamuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu sana asitti tokkummaan, walqixxummaan, ulfina walii laachuuf kabaja walii laachuun bakka jiraatetti tokkummaa biyya kanaaf har'as borus hin hojjenne. Isatu nu baasa, isatu nu fayyada waan ta'eedha. Hamma inni kaan nu kabaju nus kaan kabajuu qabnu. Hamma nuti isa kaan kabajnu inni kaan ulfina nu laachuu qaba, kabaja nu laachuu qaba. Nu salphisaa, nu tuffachaa, nu xireeffachaa nu waliin jiraachuu hin danda'u. Nus kaaniin salphisaa, kaaniin xireeffachaaf xureeffachaa, kaan nu simatee nu fudhatee waliin jiraachuu dandeenya jennee dhaman. Biyya kana keessatti olaantummaan eenyuyyuu akka inni dhufu hawwii akkasiin qabnu nuti. Wal qixxummaaf tokkummaan, wal jaalalliif wal kabajanii ulfina walii kennanii waliin jiraachuutu dhufuu qaba biyya kana keessatti jennee aman. Kana kan ta'uu qabu. Kanaaf kun akka inni dhufu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Deemee rakkoon keenya ammallee qe'ee keenya keessaa hin baane. Iddoo biraatti quba qaburra of keessa ilaaluun ammallee nu barbaachisaadha. Keessumaa warri biyya kana hooggannu dhaabbannee har'allee ilaaluun dirqama keenya. Isin kaastanii jiru. Mataan keessan akkasii, miilli keessan akkasii. Har'allee iddoo tokko tokkotti jijjiiramni hin dhufne. Rakkoon Dirree Dhawaa keessatti nu rakkistu etuu caasaa cimaa, gurmuu cimaa qabu etuu qabaanne hanga kana uummanni keenya dararamu. Kan magaalaa Dirree Dhawaa qofa otoo hin ta'in iddoo kaanitti illee dhukkubni jabduun har'allee waliin dhoksine. Isin dhoksuus kan nuti hin barbaanne dhukkubni jabduun har'allee nu keessa ODP keessa hin jirti. Kanas hin dhoksuu hin barbaanne. Halkan tokkotti dhukkuba keenya, xurii keenya ofirraa dhiqannee jirra jennee isin gowwoomsuu hin barbaanne. Dhukkubni jabduun hin jirti. Maaliif? Kaleessa gaafa qabsoo kana waliin qaban jalqabnu, gaafa gadi baanee qaama falmuu qabnu, lubbuu keenya laannee falminu, kan waadaa walii galle as geenye dhaabbachuuf hin turre. Imaanaan isin nutti kennitan kana qofa hin turre. Imaanaa guddaa ture kan nutti laattan.
waadaa gurguddaa walii galle baay'een isaan raawwanne kana isin hin sobnu hin taane kanaaf ammallee dhaabbannee dhukkuba keenya hiikkachuu danda'u nurra jiraata. Gaafa lafti gubattu wal bira dhaabbannee gaafa lafti qabbanooftu deebinee wal dararra yoo taane waan kaleessaa daganneetu quuqamaa fi aantummaa saba keenyaa daganna yoo taane hin ta'u. Har'as abbaan barbaade kan inni hubachuu qabu wanti Oromoon hin feene nuti fe'uu hin dandeenyu waan Oromoon hin jaallanne nuti jaallachuun hin dandeenyu nuun malu hin ta'u. Kanan goone kanatti deebi'uun nurra jiraatan jennu hanqinni jajjabduun dogoggorri jajjabduun nu keessa hin jira irrallee hin jira. Kanaaf kana waliin dhaabbanne laallee walitti dubbannee kunin ta'a kun nuun ta'u kunin nuu mala kun nuun malu jennee walitti haasa'uu danda'uutu nurra jiraata. Walitti dubbachuu danda'uutu nurra jiraata. Obboleessi kiyyaa kaleessa siriira nagaa baanee jirra borus hin baana jedhe sirriidha. Ukkaanfamuun qabu uummanni kun waan isaan taane anaaf ta'uu hin danda'u waan anaaf hin taane isaafis ta'uu hin danda'u waan komatu waan jibbu waan isaan malle sabni kun borullee bahee mormachuu qaba irra jiraata jennee amanna. Garuu waan cimaa fi waan jabaa isin kaastan tokko jira. Naannoo biraatti namni hiriira nagaa gaafa bahu nagaan bahee galaa kan keenya garuu lubbuu gannee gallaa dhiiga dhangalaafnee galla maaf taa keenya kan jedhe dhimma jabaa. Haa morman haa gaafatan gaafa hiriira nagaa baanu gaafa walitti qabannu tasgabbii cimaa fi of eeggannaa cimaadhaan godhuun garuu dirqama keenya. Kanarratti rakkootu jira wal dhoksuun nurra jiraata jedhee yaadu'an hanqinatu jira. Kun immoo rakkootti nu gashaa jira. Waan hin taanetti nu gasheetu waan tahuu qabu akka inni hin taane taasisaa jira. Waan tahuu hin malle akka inni ta'u godhaa jira. Kana dhaabbannee ilaaluun nu barbaachisaadha jedhee yaada. Haa ta'u garuu mirga keenya gaafachuun mormachuun nu barbaachisaadha. Mormannee tasgeenye gaafannee tasgeenye namni kennaa nuu kenne hin jiru. Borullee gaafachuu qabna. Sirnaan seeraan tasgabbiidhaan wal dhagahuudhaan wal hubachiisuudhaan garuu ta'uu danda'utu irra jiraata. Yoo kana ta'uu baate ummata guddaadha nuti ummata bal'aadha rakkina baay'eedhaaf of saaxila. Hundaa ol hunda caalaa waan yoomiyyuu Oromoon dagachuu hin qabne waa'ee tokkummaa Oromooti. Yoo tokkummaan Oromoo hin jiraanne rakkoon Oromoo taakkuu tokko ni hiikkattu. Tokkummaan biyya kanaas rakkoon biyya kanaa hiikkate tokkummaan biyya kanaas yoo hiikkanne biyyi kun rakkoo kana keessaa bahuu hin dandeessu. Rakkoo kana keessaa bahuu hin dandeessu. Haa gaafannu mirga keenya garuu waan nagaa dagachuun nurra hin jiraatu. Haa gaafannu mirga keenya waan tokkummaa keenya miidhuu hin dandeenye danda'u irraa of haa qusannu. Haa gaafannu mirga keenya fira keenyaa fi diina keenya adda baafachuu haa barru. Fira keenyas dabarsine loluun nurra hin jiraatu. Kan boru gaaddisanuu ta'uu danda'u. Yoo kana ofirraa of eegganne eenyu ta'e eenyu qabsoo Oromoo as ga'ee hin yaadda'ina. Qabsoo Oromoo fuuldura eenyu dhaabbachuu hin danda'u har'a. Eenyuyyuu fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu lammaadhaan. Hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu Dr. Abiyyiin kan murtaa'u miti. Miliyoonotatu qabsaa'ota miliyoonotatu jira waan ta'eef. Isaa ol garuu gurmuun nu barbaachisa. Wal dhagahuun nu barbaachisa. Ifatti wal gowwoomsuu fi wal sobuu otoo hin ta'in waan hadhaadha jedhanii walitti dubbachuun waan mi'aadha jedhanii walitti dubbachuun har'a nuuf nu barbaachisa.
harka walii dha'uu miti dhugaa walitti himu haqa walitti himu nu barbaachisa waan ta'eef rakkoon jajjabaan nurra jira dhugaadha kana haaluun qabnu haaluun nurra hin jiraatu asiif achiin kan harka nu harkisu kan miilla nu butu waa hedduu jira sababa kanaani wantoonni kaleessa waadaa walii galleeyyuu etuun raawwatiin etuun xumuramiin as kan ga'an waan ta'eef ummanni keenya guutuun har'as wal gurgufachuunii fi wal dhageenyee bakka wal qeeqnutti wal qeeqaa bakka wal komannutti wal komachaa garuu tokkummaa keenya wal dhageettii keenya cimsinee hojjechuun barbaachisaadha har'as nuuf murteessaan isa jenneeti kan amannu gara fuula duraatti fiiguu fi tarkaanfachuu keenya kan murteessu isa jenneeti amanna waan taaneef an kana jabaannee yoo waliin hojjenne rakkoo har'a nurra jirtu kana ofirraa furuu dandeenya borus guyyaan keenya guyyaan an hunda keenyaati bariin keenya jennee abdanna kanaaf iyyuu manguddoon qeerroof qarreen keenya abbootiin gadaas hundi keessan iyyuu akkuma wal gargaarree hojjechuu jalqabneen nagaadhaaf tokkummaadhaaf wal gargaarree haa hojjennu jedha ulfaadhaa. Dr. Abiy guyyaa sanaa aariidhaan gaaffii uummanni kaasutti baay'ee gadduudhaan yeroo inni deebiitti kennaa ture ni jira miira aarii turraa mul'ata uummanni tuffataa uummanni nan dhaga'uu kan jedhu yaada isaa ture isas mee bal'inaan ni ilaalla. ODP osoo hin taane Abiy aantummaa Oromoo hin qabu. Abiy dhimma Oromoo dhimma Oromoota dagatee jira. Abiy kaayyoo ganamaa dagateetu orma gammachiisuuf fiigaa jira. Kana ololli jiru animmoo waa tokkoon isinitti barbaada. Rabbi ummatni Oromoo amanu, Rabbi ummanni Harargee amanu haa faradu. Inna faradu firdiinsa anaafis warra odeessaniifis inuma laalla waliin jechuudha. Dubbichi maayinni ani waa laman cinqama yaa saba cinqii laman qaba tokko sabni kun hin qabsaa maaliif injifachuu rakkatee jedheen waggaa 3-4 dura lamma wajjin oo xiqqaate guyyaa keessaa sa'aatii 5-6 dabarsina sammuu dargaggoo keenya haa jijjiirru ilaalcha mo'ichaa ilaalcha mo'ataa ta'e gonfachuu dhabaannaan keessi keenya mo'amaa ta'e hagam woo boonye woo rakkanne woo fiigne aarsaa woo kaffalle injifannootti bahaa hin jirru. Ilaalchi keenya jijjiiramuu qabaa kan jedhu leenjii bal'aan Oromiyaa keessatti kennaa ture waggaa 3-4 dura. Gaafanii aara dhufee galma kana keessatti si wajjin mari'adhu waan tokkoon isinii kaasee ture waa'ee risaaf waa'ee allaattii. Ani maalin jedhe miidhaan jira, dararamuun jira, hidhamuun jira. Sabni kun akka risaa ol ba'ee rakkoo kana gad ilaalee dubbii kana hin furu taanaan bokkaa jala akka allaattii san teenyeetu of dhoksu alatti injifannootti ba'uu hin dandeenyu amantaa jedhuun qaban ture. Lammaffaa waa'ee qabsoo kanaaf maatiin koo biyya kanaa baqatanii waggaa 7 ala ta'an turan. Mootummaan Ameerikaa mana hiyyeessaaf qopheesse kennee fi waggaa 7 mana kireeffachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen koo achi keessa taa'u turan. Gaafani isaan laaluu deemu barumsa guddaa tokkoon argadhe. Namni ani beeku tokko
nu affeera ganda isaatti gandatti jiraatutti gandi keenya ganda hiyyeessoon jiraatan waan ta'eef kan isaa xiqqoo fooyyee qabaa nu affeera. Namichi kun hakima jireenyi isaallee gaarii ijoollee lama qaba. Gaafa ijoollee koo fudhee mana isaa deemu olloonni isaa waliin ta'an akka jiran adii waan ta'aniif yeroo gabaabaa booddee naannoo sana makiinaan poolisii mul'achuu jalqabe. Poolisii jechuun makiinaa qabatee waa laman tuquu garuu dhaabbatee ta'e. Ijoolleen manni itti jiraatan baay'ee dhiphaa waan ta'eef mana guddaa gaafa argan yaa ijoolleedhaan beekanii hin wacuu hin utaaluu hin iyyu. Namichi waan akaase gandi itti jiraadhu kuni anaan na beeku hojii koollee beeku ijoollee koo baay'ee ofitti siniiksanii baay'ee sin dhiibanii naan jedhe. Garuu gaafa gurraachi bira maatiin biraa dhufee makame 3 4 5 6 taanu ollaan hin sodaataa naan jedhe. Maaliif sodaatuun jedheen dhiisaa harkan dha'inaa waan nama cabsuudha. Maaliif sodaatu jennaan gaafa gurraachi baay'atu hattummaan jiraachuu danda'a nama dhahuun jiraachuu danda'a nagaa keenya booressu jedhanii yaaduu naan jedhe. Ichuu gaafadheen gurraachoo xiqqoo lakkoofsisaa akkamitti akkas yaadu. Waggaa 70-80 dura biyya Ameerikaa keessatti sabni lama baay'ee hacuucamaa ture. Biyya saba Yihudii fi ummata gurraacha. Yihudiin kun hin garafamuu, hin hidhamuu, hojii hin qabanii, gurraachillee akkasi. Yihudii beektu Jarman fixee isheen hafte immoo baay'een ishee gara Ameerikaatti galte. Biyyi Israa'el jedhamu kun yeroo sin jiru numamne bittinnaanii jiru addunyaa irratti. Yihudii waa murteessan kaleessa garafamne, hacuucamne, miidhamne, dhiibamne isa dubbachaa oo jiraanne nuti fagoo deemuu hin dandeenyu. Ilaalcha mo'ataa qabaanne biyya kana keessatti adii amma kan nutti taphachaa ture qabeenyaan beekumsaan caalletu binnaa jedhan murteessan akka sabaatti akkuma ummataatti. Inni gurraacha ammas hin sirba hacuucamee garafamee adiin akkasina godhe har'as bakka tokkoon gahuu hin dandeenye. Jarroo miidiyaan kan jiraati, baankiin kan jiraati, waa hundi kan jiraati achi ta'anii biyya Israa'el ishee xiqqoo kana hin tiksu. Murteen mootummaan Ameerikaa waa'ee biyya Arabaa irratti murteessu hundi kan murtaa'u ummata Ayihudii achi jiraatuun humna guddaa waan qabaniif. Akkam godheen saba koo ilaalcha sana keessaa baaseen ilaalcha mootaa keessa galchaan na cinqa malee Oromoo gahuu hin danda'an. Oromoo ganuu hin danda'u duwwaa osoo hin taane hangaarraa kan inni ilaalu Oromoo irraa birrii takka hatee hin beeku. Har kan hojjechaa jiru gaaffii saba kana, qabsoo saba kana, miidhaa saba kana, walqixxummaa sabaaf sablammii waliin biyya guddaa ijaarree akkaataa kamiin hiree keenya ba'achuu dandeenyaan duwwaa hojjechaa jira. Jalqaba akkuma dhufneen yaadan qabanuu maaliin nu gaggeessu jedhan yaadattu. Roodmaappii jechaa turan miidiyaa hundatti yaadan qabanii maaliif jarri kun biyya bulchuu biyya ijaaruu hin danda'anii amantaan jedhu waan tureef. Yaada eenyummaa keenya irraa madde, aadaa keenya irraa madde, hammatee ijaaree guddisuu danda'u uummachuu dandeenya jenneetu irriba malee jiraanneetu ida'amuu barreessine. Ida'amuun maaliif matsaafa ta'ee ba'e kan jedhu gaaffiin hin ka'a. Ida'amuun matsaafa ta'e kan ba'eef barreeffamni waggoottan 27 barraa'aa turan oolee bulee tokko tokkoonsaa meebii gara fuulduraa baasaa deemna. Ani hojii raawwachiistuu ta'ee Lammaan hojii raawwachiistuu ta'ee gaafa Addawaawwiin nu waamu
barreeffama achumatti dubbisnee achitti gannee baana malee fudhannee bahuu hin dandeenyu. Akkitti dubbisna, achitti mari'anna, achitti gannee deemna. Amma keessa isaa gaafa laallu garuu barruun barraa'aa ture, caasaan caaseeffamaa ture, sirni ijaaramaa ture. Oromoo duwwaa osoo hin taane sabaaf sablammii biyya kanaa kan miidhu kan dhiibu ture. Amma nuti isa kaleessaa sana hin goonu, waan yaadnu ifatti barreessinee uummatatti kennina. Uummanni dubbisee xiinxalee yaadee kun sirrii miti, kun sirraa'uu qaba, kun immoo haqamuu qaba jennaan hin sirreessina jenneet uummatatti baasa. Hanga amma dhaabni siyaasaa nuti uumuuf deemne karoorri isaa kaayyoon isaa as keessa hamaddu malee matsaafni sun kaayyoo paartii Sahaaraa miti. Galtee sassaabbachaa jirra. Kan nuti hubannee kan immoo hubachuu dadhabne jiraannaan hayyuun jiraannaan qoratee qeequu akka danda'uuf. Yaadni kun shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ijoolleen keessan boriftaan hayyoonni Oromoo qoratanii Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane warra kaaniif ooluu akka danda'u ragaa ni ba'u. Shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ragaa ni ba'u. Maaliif jaarmiyaa haaraa uumuu barbaaddanii ODP'n soo jiru akkuma amma jirru kanatti maa hin jiraannu? Maaliif paartii haaraa Prosperity paartii jettu kan jedhus gaaffiin hin ka'a. Dhaaba saba kana hacuucaa garafaa saamaa ture. Yaada dhaabni sun itti gaggeeffamu caaseeffama biyyi kun itti gaggeeffamaa ture diiguun ultimately qabsoo keenya fiixaan baasuuf ceesisuudha. Diigamuu qaba. Diigamuu qaba. Dargiin diigameeti inni kaan kan ofii kan ijaarrate. Diignetu ijaarra waan nuuf tolu waan nuuf malu gaaffii keenya kan deebisuu danda'u. Kan diignu kanaaf hin diigna, kan keenyaa hin ijaarra, gaaffii sabaa hin deebisna. Isinis immoo ragaa baatu boriftaan. Ragaa baatu. Fakkeenya afaan Oromoo. Afaan Oromoo afaan biyya kanaa gochuu Oromoo caalaa sabaaf sablammii fayyada. Irra deddeebi'ee kaaseen jira kan. Garuu heerri mootummaa biyya kanaa kan jijjiiramuu danda'u naannootiin caffeen naannoo hundaa yoo jijjiirama sana fudhatee jijjiire duwwaadha. Maaliif heerri akkasitti ijaarame waan ta'eef. Bakka paartiin 3, 4, 5 ta'ee jirutti, bakka wal dhageettiin hin jirretti, waan guguddaa akkasii dhiisaati waan xixiqqaa wal hirkaa fudhannee mari'annee gochuu bakka rakkanneetti gaaffii kana deebisuu hin dandeenyu. Ammoo barreeffama qopheessinee jaarmiyaaleen wajjin qabsaan hundaa wajjin mari'annee jaarmiyaan haaraa uumamu kun gaaffii kana bu'uraan deebisu kaayyoo dhaaba keessa gashinee dhibbentaa 99 gaaffiin kun deebi'ee jira. Kana deebisuuf hiriiran baanee, kana deebisuuf namaa wajjin waliin lollee yaadaan muuxannoo biyya garaagaraa irraa fudhannee kun ta'uudha mala jennee amansiisnee hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti waan laaltan waan ta'uuf isaas qabatamaan isinumtu ragaa ni baatu jedheen eega yeroo dhiyoo keessatti. Waa'ee miidiyaa wajjin wal qabatee kan dhiyeenya kana Jawaar wajjin uumame gaaffii isin gaastan isa deebisuu koo duratti abbaan koo yaada guguddaa baay'ee kaasaniitu kadhannaa du'aa'ii jalqabaa abbootii gadaa duwwaa osoo hin taane abbootiin amantaallee kadhachuu qabu. Kana akkamittiin hubachuu dadhabdanii jedhani.
yaa abbaa kunutu keessummaadha. Eenyutu kadhachuu qabaa, eenyu kadhachuu hin qabu abbaatu beeka. Garuu yaada abbaa koorraa kan hin baradhe maa inni wanta bade hundaaf itti gaafatamaan isinii kan jedhudha. Kana adeemsa keessa baradheen nafti koo amma baree jira, fudhatee jira. An Finfinnee taa'ee naannoo biraatti namni ol ajjeesee shira isaatii isatu ajjeesee jedhan. Waan Oromoon baruu qabu nam tokko ajjeesuu murteessee hin beeku. Nama ajjeesuu, nama miidhuu, nama dhiibuu eenyummaa koo miti. Eenyummaan koo hammachuu, jaalachuu, dhiisuu, baatanii ceesisuudha. Jawaar duwwaa osoo hin taane jaarmiyaalee sabaaf sablammii garaa garaaf ta'an hunda biyya alaa warra hidhates warra hidhannoo hin qabnes kadhatee kan galche nuyi. Kottaa galaa jedhee kan galche nuyi. Bakka jiran biyya jiran deemnee jechuudha. Jawaar dabalatee. Eega biyya kana galan booddee baay'ee isaanii maanguddoo siin kaastan akkaataa kanaan dubbachuu hin danda'u. Ana caalaa, Lammaa caalaa, Caaltuu caalaa miindaa argatanii jiraachaa jiru malee jara miidhaan jiru. Soba kun. Soba. Jawaar addatti jalqabarraa hanga har'aa kan eegaa jiru mootummaadha. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu? Jawaar immoo eegumsi na barbaachisaa na eegaa jee nu gaafatee jira? Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akka hin taane wal qeequu barbaadu? Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galeerraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu. Akkasii yaaddan hidhuu, miidhuu, ajjeesuu, Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyuun ajjeesnee beekna nuti? Eenyuun ajjeesnee beeknaa isaan nu beektu nu shakkitan? Warra nu ajjeese miti dhiifatama jennee waliin kan jiraachaa jiru. Haa ta'uutii mootummaan waan garaa garaa irraa ka'ee yaada akkasii yoo kaase salphaadha, isin bira ga'uu hin qabu. Kun maal jechuudha? Maaltu yaadamaa jira? jedhamee nama tokko nama lama wajjin dubbachuun hin danda'ama. Hin danda'ama. Amma kana dubbiin ol fuudhamee shakkamuu hin qabu. Nuti Jawaaris haa ta'u, Lammaas haa ta'u, Abiyyis haa ta'u bakka hojjetanitti galateeffannee bakka balleessanitti seeraaf haqaan gaafanna malee bakka gorfamanitti wal gorsu woo baay'ates wal qimmiidu malee amma wal ajjeesu sana namni yaaduu danda'u jira jedhee yaadu. Akkaataa kanaan Abiyyi Oromoo ganee Oromoo ajjeesuuf shira hojjechaa jira jettanii warri yaaddan laphee keessan sakattaa. Abiyyi saba kana maqaasaa jibbamasaa jijjiiruuf woo baay'ate sa'aatii 2-3 rafeet hojjechaa jira. Akkasitti hojjechaa jira. Akkuma Lammaan kaase rakkoo guddaatu nu keessa jira. Rakkoo guddaa. Namni amannee saba kanaaf quuqamteennee ramannu torban 4 taa'etu sabarraa hataa oola. Gaafa ka'e jennu gootni Oromoo bakka isaarraa ka'eedha. Hin kolfinaa. Caasaan aanaarra jiru, godinarra jiru, poolisii keessa jiru, maal keessa jiru
abbummaadhaan saba kana hiyyummaa keessaa baasuuf osoo hojjete silaa Oromoon eessa ga'a? Oromoo qorqaa, Oromoo irraa hataa, Oromummaan maqaa duwwaadha. Maqaa duwwaadha. Kan nuti jenne haa hojjennu, manni keenya aangoo argate malee hojiin argatin jira. Dargaggoon keenya hojii hin qabu. Taa'uu hin qabnu, halkanii guyyaa fiignee jiruuf jireenya isaa jijjiiruu qabna. Akkasumaan Facebook irratti baane waan Oromoon dhaggeeffachuudhaa barbaadu waan beennuuf isatti himaa akkaataa sana Oromoo gowwoomsaa ammaaf gowwoomsuu dandeenya. Oolee bulee akka Maandeelaatti nu gaafata. Meerree hojiin jedha. It's all about time. Yeroodha ilaaltu. Saba gowwoomsuun nuun ta'u laphee qulqulluudhaan saba kana tajaajiluudha dubbiin jiru. Hojii hojjennee biiroo gallee saba gammachiisnee bakka dadhabneetti illee yaa saba hin dandeenye yoo jenne uummanni keenya ni hubata. Biiroo cufannee guyyaa guyyaa walgahii keessa jira jennee uummata gowwoomsuun garuu sirrii miti. Sirrii miti kun. Kan Oromoof quuqamee qabsaa'aa jiru kun dubbiin hin barbaachisu hojiidha. Malee Oromoo ganuu yaada Oromoo ganuu soo qabaannee waan Oromoo ol kaasu Oromoon bittinneessaa akka hin taane kan danda'uuf kan fayyadu akka ta'e agarsiisuuf dhama'uun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Kana wajjin wal qabatee waa'ee masaraa kaastaniittu. Masaraan ani keessa jiraadhu haaromuu isaa kaastaniittu. Waan tokkoon isinitti himaa. Masaraan sun shakkii tokko malee isin urgaa. Shakkii tokko malee. Garuu ummanni Harargee amantaa kanan qabu taanaan Dirreedawaarraa nam sadii, Hararraa nam sadii, Harargee baaf lixaa nam sadii, nama 12 isin filadhaa caaltutti kennaa ni daawwannaa waliin waan hojjetame waliin laalleetu qeen sun Oromoo urgaa'uu baatee aadaaf eenyummaa keenya ibsuu baatee jennaan yeroo ittiin gaafatama. Ittiin gaafatama. Waan tokko hubadhaa yaa saba gaafan biiroo muummicha ministeeraa galu suuraa nama wayitu gootee jira gibbii keessa. Ijoolleen keenya dhufanii arganiitu gaddanii nuti gaggeessaa jira suuraa baay'ee ta'anii suuraa kana buusii caccabsiinaan jedhan. Suuraa kana buusuun jedhe. Suuraan kun seenaa qabaa hin bu'uun jedhe. Eeyoonaan jennaan manni kun garuu haaromfamuu qaba jedheen mana haaromse. Gaafa manni haaromee dhumu suuraan tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon nu keessa jiru miiraan yaadnee miiraan gochuu barbaanna, ani immoo yaadaan gochuun barbaadu. Jaarsoliin bahan kun caaltuutu mijeessaa, hin dhuftu, hin daawwattu, hin mari'annaa, kan amma jedhe kun soba taanaan ana gaafatama. Akka bakkeetii dubbatamu sana miti dubbiin. Waa'ee armeen kee mootii 7ffaa taata siin jettee dubbatte naan jettan sana harmeen tiyya baay'ee goota. Halkanii guyyaa natti miti mootii koo naan jetti. Mootiin Amaariffaan maal ture maqaan isaa? Mootiin maal Amaariffaan? Maa jibbitarree? Maa jibbitan? Jetteetti ta'eeraa kun dhugaadha hin haqamu. Dhugaadha kun. Garuu sirna duraa san deebisuuf sirna nugusaa san deebisuuf yaadamaa jiraayii kannaan jiran abbaan koo akkas gaafa na argan nugusan fakkaadhaan ijoollee qonnaan bulaati.
abbaan koo hin beektu qonnaan jiraatu ilma qonnaan bulaa waan ta'eef sadarkaa sanatti yaaduu hin danda'u. Garuu sirna federaalaa isa afaanin jedhamu osoo hin taane isa haqaa ijaaraa jirra, isa ijaara. Sirni federaalaa akkasii jiramoo hin jiru? Isinuu kaastaniim hoomaa waraanaa jettanii isinuu kaastaniim. Sirna diiganii sirna ofii ijaaruu dhiisaati maatii tokko keessa maatii diiganii maatii biraa ijaaruun fala akka ta'e isinuu beektu. Akkuma nama qophaa'ee waa leenjifatee hidhachiisee boriftaan mootummaa ta'uu nan danda'a akka nama qophaa'etti yaadinaa Oromoon achi keessan turre. Reefu qopheessaa jirra. Sirna federaalaa sirna dimokiraatawaa dhugaa ta'e ijaaraa jirra, isuma ijaarra. Kan duraa'u hin diigna, maqaa diigna, yaada diigna, caaseeffama diigna. Sun diigamuu baannaan injifannoon hin jirtu. Akka sun hin diigamneef warri jalaa diigamuudhaaf jedhe garuu achi duwwaa osoo hin taane Oromoos gowwoomsaa jirti waa lamaan. Afaan Amaareffaaf namoota Amaara ta'aniif olaantummaan Oromoo dhufaa jira. Oromoon olaantummaa ofii ijaaruuf dhaabbilee kana diigaa jira. Maalitti jirtu jedhanii halkanii guyyaa jaarsummaatti ergu caaseeffama garaagaraa bitaa oolu. Namni asitti isin jeeqaa jiru kuni sabummaa isaa dhiisaati. Kaleessa as ture qarshii eessaaf isin jeeqaa jira. Asuma ture miti kaleessas. Direedawaa ture kaleessas miti. Namoonni kun Oromoodhaan liqinfamuuf deemtaa jedhu. Oromoon har'a dhiisaa kaleessaa ol liqinfamne eenyuun liqimsa Oromoodhaan? Oromoon liqinfamuu hin danda'u. Osoo Oromoon liqinfame jaarraa dhibbaaf akkaataa kanaan baay'atee hin jiraatu sila. Kanaan dura isinii kaasee jira. Oromoon arba hin kufu. Kufnaan of duwwaan balleessu lafti hin baddi jedhee caffeetti dubbadheera yaadatu. Akkuma dubbiin garamitti deemaa jirti kan jedhu bifan taa'in akka nu hubanneef akkaataa kanaan kaasaa jira. Maaliif hin dubbattanii yaada keessan kan jedhus namoonni ni komatu. Fakkeenya yeroo baay'ee Oromootti dubbannee hin beeknu. Waggaa 15 dura nuti daa'imman taane anaaf lammiin keessan jechuudha. Mootii warra kanaan dura gaafa tajaajillu waan dubbannu qabna. As keessaa yaanee baanaan Oromoon injifannoon isaa fagaachaa deemti. Inni kaan achi haa qabsaa'u. Nuti asii qabsoofna. Injifannoo Oromoo as dhiyeessinaa jenna jecha duwwaa miti. Namoota hidhaman baay'ee, namoota ajjeefaman baay'ee lubbuu hambisnee jirra. Seenaan hin baasa. Nuti baanee waan hin dubbanneef, nuti feesbuukii waan hin qabaanneef akka Oromoof hin qabsoofne yaaduun dogongoradha. Dogongora. Dogongora. Waa baay'ee hojjenne amma miti. Dur waggaa 15 dura waa baay'ee hojjenne. Hin baasnasas. As teenyee Eertiraattis gargaarree beennaa hin baasin jirra malee seenaa biraatu jira. Yaa Oromoo akkasin seenaa. Ammoo Oromoo keessatti dubbachuun rakkisaadha. Kiisiin namoota keenyaa harcaasaa oola uraadha. Waan xiqqoo dubbatame akka hin taanetti dubbiin kan deemuun beektu argaa turtan. Amma dubbachuu haa dhiisnu hojiidhaan hojjennee agarsiisna. Oromoon dhaga'uus danda'a, ilaaluus danda'a waan ta'eef hojiidhaan laalaa gaafa deemu qalbii jijjiirrata jennee hojiitti galle halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Rafnee hin beennu, hannees hin beennu. Inni nu fakkaachuu barbaadu akkaataa keenyaan hojjetee saba kanaaf, uummata kanaaf waan qabatamaa ta'e fiduu dandeenyaan wanti har'a gurraacha Afrikaa kibbaatti mudachaa jiru Oromoo bari mudatu.
kanaach wal faarsaa waliin sirbaa isa kaleessaa bo'aa jiraannee bakka ga'uu qabnu sana hin geenyu taanaan dubbiin hin badaa. Isin ikkoo nu gaggeessaa kan jettaniif waa jijjiirama fiduu jettaniiti malee maqaadhaaf miti. Kanaaf wal qabatee waa'ee humna waraanaa lammaan kan kaasee jira garuu kan Oromoon sirreessuu qabu. Humna waraanaa waggaa tokko waggaa lamatti waggaa sadiitti ijaaruun hin danda'amu. Nam tokko mataa laqaa ta'uuf boo xiqqaate waggaa 10 isaa ol ijaaramaa dhufa. Hin beektu. Amma naannoo Oromiyaatti eeganan dhufe wattaadara filachuuf kallattii buusne Oromiyaa keessaa nama 2000 ta'u kan galmaa'e. Kottaa galaa galuun barbaadu. Eega galleen sirreessinu ta'an immoo kan waggaa baay'ee ijaarame kana maal gochuu dandeenya? Kaleessa gaafadheera gabaas nama 2000 caalu waggaa guutuu Oromiyaa keessaa galmaa'ee humna waraanaa galuuf kan qophaa'e. Hin barbaadu namni keenya isa kaan dhiisaa. Ijoollee poolisii naannoo Oromiyaatti hojjechaa turte 2000 akkas eegumsa naannoo keenyaaf jenneetu achi dhufanii leenjii fudhatanii gaafa ramaddii ramadamu akkas taanaan immoo hin barbaadnu qeetti deebinaa jedhan. Maal barbaaddu ree? Abiyyi tiiknii abiyyi eegoote biyya alaasaa wajjin deemoote alatti isa dhugaa sintimaam 2000 oltu deebi'e biyyatti. Akkasittiin ta'uu yaanama bakka hunda gallee gahee keenya taphannee jenne duwwaadha sirna jijjiiruun kan danda'amu. Namni baay'ee qeequu dubbachuu komii kaasuudhaaf qophaa'aadha. Kottuu galee harka kee borci dhoqqeetti hojjedhu ennaan hin barbaadu. Akkasittiin ta'u. Waa'ee adeemsa gara fuulduraatti ji'a 6 booddee ji'a 7 booddee filannoon hin jira. Uummanni Oromoo gaggeessummaan jarri kun gaggeessaa jiran nan fayyadu abbaan qaba kan hin barbaadu woo jedhe yeroo baay'ee dubbadhee hin jira. Irra deebiin isinitti hima sa'aatii 24tti aangoo isinitti deebisee deemuudhaaf qophaa'aadha. 24 amma akkam dubbiin amma filannootti yaadaan hamari'annu gaafa filannoon ga'u abbaa barbaadan filadhaa. Akka kaleessaa nam tokko korojoo keessa hin hatu. Akka kaleessaa asii goomsuun deemne abbaa barbaadan filadhaa. Obsaa ol dhaggeeffachuun gaariidha. Namni boriftaan Oromoo gaggeessuuf carraa argatu sun garuu Oromoo afaaniin gammachiisaa jiraachuun fagoon hin geessu. Hojii caaseeffama ijaaruu humna waraanaa keessa humna qilleensaa keessa bakka hundaatti bakka geessaa taphachuu danda'utti galee ijaaramuu hin danda'u taanaan nam 20 nam 30 TVdhaan waan mul'ateef fedhii faayidaa uummata Oromoo galmaan ga'uu hin dandeenye. Kanaaf muummichi ministeeraa keessan ta'ee ministeera humna waraanaa keessan ta'ee humna waraanaa akka ormaa har'as xiyyitii dhukaasaa jiruuf caaseeffama sirnaan sirreessuu ijaaruu waan hin dandeenyeef isa nuti imaanaa ummanni kun nu laate haqaaf dhugaan halkanii guyyaa waan dandeenyu hunda hojjechaa jirra. Amma sin hojjenna. Dhiyeenya keenyatti ikonomii biyya kanaa jijjiirra jennee riifoormii haaraa uumnee jirra. Wanti riifoormii sana keessaa nuti eegaa turre qarshiin amma ta'ee jira. Amma addunyaa garaagaraa irraa kan argachaa jirru baay'ee nama ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf. Biyyi kun sadarkaa kanatti gargaarsa argattee hin beektu. Kana fudhannee uummata keenya ijaarree qonna keenya jijjiirree magaala keenya jijjiirree jijjiiruu akka dandeenyu uummata keenyas addunyaas agarsiisnee
biyya kana waggaa 10 keessatti gara badhaadhinaatti ceesisnaa jennee hojjechaa jirra. Kun hin ta'a. Kana dhaabuun hin danda'amu. Maaliif? Lafarraa duwwaa osoo hin ta'in Rabbiis nu wajjin jira. Bokkaa bara kanaan dagatinaa. Jira nu wajjiniin. Jira laphee keenya waan beekuuf jira nu wajjiniin. Bokkaan bara kanaa akka hin dhageetti waggaa 35 booddeetu akkaataa kanaan roobe. Gama keenyaan wanti sirraa'uu qabu, wanti fooyya'uu qabu, wanti of keessatti ilaaluu qabnu jiraannaan akkuma kanaan dura qoracha uummata keenya wajjin maanguddoo wajjin mari'achaa sirreessuuf qophaa'adha. Wal hubachuun garuu barbaachisaadha. Hin danda'amaan ba'anii sirbuun ijaaramuu qabna, wal hubachuu qabna, wal dhaggeeffachuu qabna, walii abboomamuu qabna. Akkaataa isaan imalli keenya fagoo dheeraa deemuu danda'a. Kanaaf uummanni Oromoo akkaataa kanaan dubbii ilaalaa yoo deeme wanti nu mudate waan hiikamuudha. Namoonni yakka hojjetan yakkaan gaafatamu. Wattaadara ta'uu danda'a, poolisii ta'uu danda'a, abbaa barbaade ta'uu danda'a. Namni yakka hojjete ni gaafatama. Dubbii qorachaa jirra. Ammi ta'es qaqqabamaa jira. Asiis namoonni qabaman jiru. Isin jettan dhaggeeffannee jirra. Ilaalleetu waan sirraa'uudha malu ni sirreessina. Kani Dirree Dhawaa amma caaltuun waa baay'inaa kaasaa jirti. Asitti dubbachuun gatii hin qabu. Hin deebinaa, koreena ni ijaaraa, hin qorannaa, waan sirraa hin sirreessina. Amma asitti akkas ta'a jechuun gatii hin qabu. Sirriitti xiinxallee qorannee maa inni eessatti qaawwi kan jiru, eessatti hanqinni kan jiru adda baafanneetu ni sirreessina. Waa'ee Jimaa uummanni Harargee Jimaa wal qabatee jiruuf jireenyi isaa hidhataa akka ta'e ni beekna. Kallattii mootummaa naannoo Oromiyaaf laannee lafti Finfinneetti kennamee jira nan beeka. Waldaan ijaaramee jira nan beeka. Faayinaansiin qarshii rakkina akka hin mudanneef baankiin garaagaraa akka gargaaru kallattiin taa'ee jira. Hojiichi maalirra akka jiru dhiyeenyatti hin beeku, hin qorannaa, kallattiidhaan garuu sirreessaa akka jiru odeeffannoo qabdu jedhee yaada. Lafas laanneerra, waldaas ijaarree jirra. Wanti hanqatu jiraannaan sirreessineetu gaaffii keessan bu'uuraan deebisuuf ni yaala. Isa gaaffiin ani beekuudha. Kan Dirree Dhawaa sirriitti ilaallee qorannee wanti akka qaawwaatti mul'atee uummata keenya gaddisiisaa jiru jiraannaan hin sirreessinu. Dubbiin keenya garuu itti gaafatamummaa waan qabnuuf yeroo hundi akkuma sila namoonni baay'ee kaasaa turtan gaafa mootummaan kun balleesse wanti isiniin mijanne jiraannaan bor ganam ba'uu dandeessu. Kan qabsoofneef bakka gadditanitti baatanii akka dubbattan malee mucaan keenya achi waan jiruuf afaan keenya qabanyee teenya akka jettanuuf miti. Bakka gadditan hundatti baa himadhaa dubbatadhaa garuu seera. Nama biraan tuqinaa, walis hin tuqinaa, waan balleessinaa baati sagalee keessan dhageessifadhaa deebi'aa. Kanaachoo nu waama kottaa nu dubbisaa jedha. Nuti uummata Harargee Orma waan ta'eef waan shakkinuuf waan sodaannuuf iskiriidhaan waan dubbisnuuf hin qabnu. Bakka rakkoon jirutti dhufnee harka keessan qabannee si wajjin teenyee dubbanna. Maal rakkattan hanga ammaa ho'ettan inuma ilaalaa jirtu. Waggaa tokko guutuu Harargee alatti bakki miilli keenya hin ijjatin hin jiru. Walii gadi fiigna tasgabbeessuudha. Harargee maaliif tursiisnee muummicha ministeeraa ta'uu koo yeroo muraasaa dura dhufeen ture galma kana keessa. Eebba isaaniitu asiin nu ga'e jedhee waan hin fudhuuf aan dhufeen jiraan jedha isin immoo dhufeen aan jettu. Caaltuun yeroo baay'ee Harargeen deemee naan jetti deemeen jira jaratu eebbisee na erginaan asiin ga'ee dubbiin hin jedhaan. Gara fuulduraa dhiyeenyatti hin deebina. Amma isinis miira keessa jirtu nus tuttuqxanii jirtu waa'ee misoomaa waa'ee siyaasa akka waliigala dubbachuuf gaaffiin keessan baay'ee xiyyeeffannaansa waa'ee keessoo keenyaa waan ta'eef har'aaf kanaan
nu haa ga'u. Yeroo biraa irra deebinee mari'annee waan sirraa'u qabuun sirreessina. Wanti hubachuu qabdan garuu nuyi aangoo irra jiru, nuyi qalbiin keenya beeku, Oromoo tokkos akka waliigalaa Oromoos waan miidhu hin hojjennu san shakkinaa. Isa kaan gara fuulduraa qabatamaan hojiidhaan agarsiisaa waan deemnuuf ammaaf ulfaadhaa.